sadaffagatti wali wajjin ilaaluun kan nuuf ta'u qoricha homosexuality rakkina kana wajjin jiraachuu biyya tokko keessa taa'uti wali wajjin ilaalaa jira waan ta'eef tuqaan inni jalqabaa nuyi fudhannee ilaallee seera cubbuu baruu barbaachisa sagalee waaqayyoo keessa lammaffaa seera qulqullinaa baruu barbaachisa waaqayyo qulqulluudha an qulqulluu akkan ta'e isin qulqullaa'aa nuun jedheera sadaffaa ilaaluun kan nuuf ta'u gadi fageenyaan waa'ee lola hafuuraati seera lola hafuuraati kan baay'ee nama dinqisiisu mana waaqayyoo keessatti wanti irraanfatamee jiru akka lola hafuuraa wanti guddaan hin jiru manni waaqayyoo haqa nagaama buusuu ba'aan ishee ergaan ishee nagaama buusuu seeneerra nagaan qulqullina dursuun isaaf hin ta'u nagaan yaada waaqayyoo dursuun isaaf hin ta'u namni nagaa barbaadu yaada waaqayyoo keessan nagaa argata namni tokkummaa barbaadu yaada waaqayyoo keessan tokkummaa uuma malee tokkummaa uumuudhaaf jedhame yaadni waaqayyoo hin diigamu hin jigsamu biraan darbamu kanarraan kan ka'e waa'ee seera lola hafuuraa mana waaqayyoo keessaati hanqachaa jira nama waan jibbame fakkaata waa'ee lola hafuuraa yeroo labsamu cubbuun haalolamu yeroo jedhamu nama waan jibbine fakkaata lakkisaa akkas miti jibba namarraa hin qabnu waaqayyo cubbamaa hin jaallata waaqayyo waaqa beessa hin dhiisa garuu cubbuun jaallatu nus waa'ee lola hafuuraa yeroo dubbannu kana ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha lola hafuuraa jalatti waan sadii gurguddaan isinii tuquudhaaf barbaada tokkoffaan yeroo itti cubbuun lolamu beekamuutu saafta akkuma sila dubbadhe cubbuun dhokataadha ergaa Yaaqoob boqonnaa 2 keessatti sagalee dinqisiisaa tokkotu jira hawwiini cubbuu dhalaa cubbuun immoo yeroo iddoo ga'u du'a dhalaa jedha sagalee waaqayyo adagaa waan sadan kan akkasin ilaaltan hin barbaada hawwiini cubbuu dhala cubbuun immoo beenyaan cubbuu du'a waan ta'eef automatically du'a dhala amma gaala dhagaa eessatti inni cubbuun lolamuun isaaf ta'u sagaleen waaqayyo waa'ee qoricha cubbuu waan nama guguddaa dubbata qulqullootaa daraana dhagaa maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u qorichi inni jalqabaa cubbuudhaaf dhiiga gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos isa ulfina qabeessa qorichi cubbuu inni jalqabaa dhiiga Yesuus Kiristoosiiti kan baay'ee sin dinqisiisuuf namoonni baay'een qulqulloonni kan hin beekne garuu isa kanadha dhiigni gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos cubbuu hojjetameefi kan inni qoricha ta'u yeroo nuyi qalbii diddiirran yeroo nuyi yaa waaqayyoo nan yakke jedhu dhiigni Iyesuus Kiristoos iddoo sana irratti dhangala'uutiin cubbuu keenya nurraa dhiqeetu qulqulloota nu godha seera dhiiga waa'ee cubbuutiif dhiyaatu sagalee waaqayyoo keessaati Leewwota boqonnaa 17 lakkoofsa 11 irratti dhattanii arguu dandeessu maal jedhe gooftaan dhiiga waa'ee dhiifama cubbuutiif iddoo aarsaa kootii irratti fudhatama akka inni sii ta'uuf sii kenneeraa jedhe maaliif dhiiga keessa maaltu jira lubbuutu jira kanaaf eega beenyaan cubbuu du'a ta'e dhiiga keessa inni jiru lubbuun yeroo naaf dhangala'u immoo beenyaa cubbuu sanaa dhiiga sana keessa isa jiru lubbuutu baase jechuudha du'icha isatu naa fudhate jechuudha kanaaf waaqayyo dhiigaatiif cubbuutiif deebii argachuu akka kanatti olitti hidhee kaa'eera garuu akkana dhageessan hin barbaada qoricha isa lammaffaa waldaan waaqayyoo hin lallabdu qorichuma isa jalqabaa duwwaadha amma akkana dhageessan hin barbaada nama qoricha isa jalqabaa keessa jiraatu kana ilaalaame mataa keessanitti na duukaa bu'aati ilaala cubbuu hojjetaa namni cubbuu hin hojjenne hin jiru waan ta'eef eega cubbuu hojjeteeti booddee waa'ee cubbuu isaati gaddeetu waaqayyoon araara gaafata maaloo yaa waaqayyo naa dhiisii jedha kana booddee gooftaan Yesuus Kiristoos amanamaa waan ta'eef akka sagaleen waaqayyoo ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 1
lakkoofsa 8:9 irratti nutti himu inni amanamaadhaaf qajeelaa waan ta'eef maal godhaa nuun jedha cubbuu keenya hundumaa nurraa dhiqaa cubbuu keenya hundumaa nurraa dhiqaa garuu boris maal godhaa cubbuu hojjeta ammas irraa dhiqama iftaan maal godhaa cubbuu hojjeta maaliif beektuu kun kan inni ta'u sababa qoricha cubbuu isa lammaffaa waldaan hin dubbanneefidha qorichi cubbuu inni lammaffaan sagalee waaqayyoo keessatti akka nutti dubbatu du'adhaa Kiristoosii wajjin du'uutu qoricha cubbuuti gadi been isinitti dubbadha dhiigni Yesuus Kiristoos cubbuu hojjetame irrattiti qalbiin dibdiiramee dhufee dhiqaa namummaa cubbuu hojjetu sana garuu inni ajjeesu Kiristoosii wajjin du'uudha yoo namni tokko Kiristoosii wajjin du'e namummaa cubbuu hojjetu sanatu du'e amma gaa dubbii koo jalqabaattan isin fida ergaa Yaaqoob irratti maal jedha hawwiin maal dhala cubbuu dhala hawwiin maal dhala cubbuu dhala cubbuun maal dhala du'a dhala yoo lafa cubbuutti lollate yeroo hundumaa warra mo'amanidha cubbuun garuu iddoon itti lolamuun isaaf ta'u inni guddaan iddoo hawwiitti otuu inni levelii hawwii jiruuti namummaan hawwu sun ajjeefamuu qaba namni achitti yeroo du'u humni homosexuality hin du'a wajjin cubbuun achi keessaa burqa waan ta'eef waaqayyo ala jiraachuu keessaa burqa waan ta'eef namoota keenya irratti qoricha cubbuu sana ammaffaa kennuun keenya baay'ee barbaachisaadha kanaaf iyyuu lolli hafuuraa lolli cubbuu hin labsamu mana waaqayyoo keessatti tuqaasa lammaffaan addanuma jalatti isinii kennuudhaaf barbaada yeroo itti cubbuun lolamu duwwaa otoo hin ta'in rakkinni isaa haga wanta nuyi naannoo keenyatti arginu inni guddaan namoonni bu'aadhaa fi iddoo ilaallatanii cubbuu lolu namoonni bu'aadhaa fi iddoo ilaallatanii cubbuu lolu waan waa'ee isaanii baasu yeroo ta'u cubbuu irratti ka'u waan isaaniif bu'an baafne yeroo ta'u immoo cubbuu irratti afaan isaanii cufamaadha sababa kanarraan kan ka'e akka ta'utti cubbuu lollee mo'uu dadhabne bara keenya keessa amma waa'ee homosexuality kana namoonni baay'een bira ciisaa turanii mana barumsoota isaanii dhaqanii rakkina adda addaa isaanii ittiin bu'aa argatanii kana booddee ribaa dammaquun yeroo itti barbaachisetti immoo amma ribaa ka'uun hin danda'amu hin rakkisa dubbachuu nama rakkisa kanaaf cubbuun yeroo itti lolamu qaba cubbuun yeroo hundumaa yeroo gatii na baasisus yeroo gatii si baasisus lolamuu qaba mana koo keessattis mana kee keessattis lolamuu qaba mana lubootaa keessattis mana amantootaa keessattis lolamuu qaba bifni cubbuu iddooma hundumaatti bifa tokkoon jibbamee lolamuu qaba macaafa faarfannaa boqonnaa 45 irratti sagaleen waaqayyoo akkas jedha jallina jibbitee qajeelina waan jaallatteef waaqayyo abbaan kee waaqayyo waaqni kee dibata galataa dibata gammachuutiin si dibeera jedha maal waan gooteef waa'ee Yesuus Kiristoos raajii dubbatamedha iddoon sun maal waan gooteef jallina jibbitee qajeelina waan jaallatteef obboloota koo jibbi jal'inaa yeroo hundumaa ta'uu qaba Daani'eel nyaata mootii hin nyaannu yeroo jedhee iddoo gara biraatti nyaata waan qopheeffateef miti garuu jireenya mataa isaati jireenya warra isaa wajjin jiranii riskii irraa ka'anii cubbuutiin wallaansoo qaban Saadraak Meeshaakiif Abdineegoon ibidda sana keessaa kan isaan baasu fira waan qabaniif miti yookiis mootummaa Naabukadanaasor keessa nama waan beekaniif miti yoo gubanne sin gubannaa jedhaniitu cubbuutiin wallaansoo qaban haga hooggantoota mana waaqayyoo keessatti kan mul'atu yeroo bu'aan dhufu yeroo waan adda addaa argamu namoonni tarkaanfii fudhachuudhaaf ka'u yeroo gara biraa garuu hin ciisu sababa kanarraan kan ka'e rakkinni homosexuality amma ammaatti iyyuu guddina addaatiin kan inni bal'ate obboloota koo waaqayyoo gaa waamicha kanaanuu godha seera lolaa keessaatiin ni jalqaba yeroo itti cubbuun lolamu addaan baasanii beekuudha inni lammaffaa ammam lolama cubbuun egoota boqonnaa 12 irratti sagaleen waaqayyoo akka dubbatu
amma dhiiga dhangalaastanitti iyyuu cubbuutiin wallaansoo qabu bira hin geenye isin jedha. Cubbuun amma kamitti kan inni lolamu? Cubbuun amma nama aarsuu yookiin namoonni nutti gadduu laataa jennee iddoo sodaannu miti. Cubbuun hidhannaa guddaatiin kan wallaansootiin qabamudha. Obboloota koo sagaleen Waaqayyoo kana keessaati qoricha akka nuyi baafannuuf dhugaa kana nutti hima. Namoota attamii akka nuyi taanu barbaada Waaqayyo. Isa kana addaan baafachaa adeemneetu dhumarratti walitti qabnee qoricha keessaa fudhannee mo'ichaan akka nuyi adeemnu Waaqayyo nu gargaara. Ameen.